Waliif TV Sekondii baaf qabanee isinitti himna hoduu wajjin kan sifaana turuu hangamaa guddisam. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed lammiilee godina goofaatti miidhaan qaqqabee jajjabeessan. Ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed naannoo kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa Gazzee goofaa ganda Kanchoo Saachaa argamutti lammiilee sababa siiga lafaatiin miidhaan qaqqabee jajjabeessanii jiru. Naannoon Gaambeellaa lammiilee balaa siiga lafaatiin miidhamaniif deeggarsa akka taasisu beeksise. Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Umuuduu Juluun balaa siiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa Gazzee ganda Kanchoo Gooziditti qaqqabeef yeroo fi deeggarsa birrii miiliyoona 3 taasisuuf murtaa'uu himuun ragaan naannicharraa argame ni mul'isa. Magaalaa Gondaritti hiriirri deeggarsaa taasifame. Jiraattonni magaalaa Gondar hiriira hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran tumsuu mootummaa beekamtii kennuu fi galateeffannaa gaggeessanii jiru. Shawaa Bahaatti haleellaan raawwatameen namoonni 3 ajjeefaman barattoonni 300 ol kan ta'an butaman. Walitti bu'iinsaanicha keessatti tufufee jiru walqabatee barattoonni kutaa 12ffaa lakkoofsaan gara 400 ta'an 7 dura aanicharraa gara magaalaa Fiichee Yuunivarsiitii Salaalee deemanii qormaata biyyaalessaa fudhatan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye himuu isaanii Addis Istaandaard gabaasee jira. Daddabarsi meeshaalee waraanaa Somaaliyaa keessatti gaggeeffamaa jiru Itoophiyaa addeessaa jira. Gocha mootummaan Somaaliyaa yeroo garaagaraatti himannaa dharaa dhiyeessuun itti jiruu fi meeshaalee waraanaa to'annoo tokko malee karaa daangaa biyyattiin gaanfa Afrikaa seenaa jiru akkaan ishee yaaddeessu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Waliif TV Sekondii baaf qabne kana fakkaata waan dhufan qoraa bulaa.